fidan oolan kaayyattu nama nyaachisti agarteemi. Tantee gaa as fidii malee takkaa hodhu siin hin jenne gaa. Awwaabii miti. Waabii maali warra imaam warra roo dibbeetu muka nama maali. Warra moolii danfeen. Warra akka miskiinni nyaatu hin feene. Nuti miskiina nyaachisneet waan namni nu bira fidellee nama nyaachisna hunda takka waliin kaayyan. Waanuma ati feete hundi sirratti hin jaaraan. Baga jaarranne maal mirga hin qabnu bakka feene jaarrachuu waan keenyaami. Akkanatti hin qabnu mana jaarranne maal? Wayii yaa rabbi maammanni boon qalbii na fuute wallaahi akka malee na goote. Ibsa kuulleen biyya teessanii jettee ibsa ni beektaati. Wallaahi galamsii kan ta'e beekan. Ati silaa beekte warri si jala deemu warri si hordofu kun hundi warra moolidaati ati ittuu hin beekne malee. Kuulee. Bakka dhibba himatti yoo ibsa. Kuulee. Warri si hordofu kun parsantii 90 warra moolidaati. Ati kun warri moolidan goone si hin fedhu ustee akkana godhata. Warra biitanya warra siyaafata. Beekama. Caalaa hojii dalgu. Dhagaye achi moolida dhafteeti moolida dhaynee achitti ni haawal godhan akkamitti. Wallaahi. Ajiban wallaahi san irratti malee. Wani kan istiin qabu ni beektaame. Beekama nuti takka hisdiin qabnu. Wallaahi. Qorqodaa miti hisdiin qabnu. Wayii. Yaa mana mooyya sunnatu maal kana qofaan fedhamee maali jiran. Hai 17 janii kamaati 17. Utarfa bima wala tese. Satani ishin satan. Ani fokeda. Fokeni veita. Sakarete. Amma fatara mo hiraba godhu deemta amma. Itu waan different godhu deeman. Iftara haje. Arrafuuf hin deema si agarraan hin ol seeneeti nagaan turiga. Wayii usii gattaa kaasee kana dalagu jira. Namticha kana fira gabbuusu malee taa'u qobaas si bira dhiiseen deemu qaban. Natu kana. Si tuqa Kalau jalan dalam marah mungkin pada wallahi. Tak kau buat apa dah sih teh. Wallahi. Wallahi tak marah pada jalan. Jadi ya. Mana suka pada ini. Mama namo. Oh. Mama namo ye. Oh ye. Oh, Mahmud na kota kurba. Ansengone wati soy. Walte on. Allah mun tanya mana. Zarul kallat aja kurban. Kata kau. Itu darkam fina na funa jujur awal. Isa kan ini sih dia berubah karena malah. Turte jirta maga dumbu. Malah tu dia rumah aja. Ulle turte jirta maga dumbu ni jeba kabu. Dia tadi mak kau dia. Demu midra rabu jebar. Isa jebar. Kali wali gunaan kau mati ni. Awan ni turte bar. Ish bakka disra demen jerish bro. Fata ja baka. Yalla cha. Papa du please. Nuti asa undan denye. Bicara miskin awal biala wala. Saya tak iya berprogram ya wala. Dhagay miskiina namni jaartii irraa fudhata arkoon darreedha siin ta'uu dhisse. Wala darre jalan.
وانا بس فكرت ما لما زاد انا فقاتل nyaata godhuu barachuu jira. Maal jette? Maamana moo gammaa Maal matees? jette? Gammaa matees ilmoo. Taraawiyaa deemee dhufee waggan juutti sa'aan deeme wallaahi. Akka isaan bulchaga. Taa'uusa kan jiraatu. Seesin bira hundi moo akkani wallaahi bana maamana moo riyyeen moo ta'e. Amma halkanirraa sa'a torba ta'u jiraati. Wallaahi. Ganama wala garrakaasi. Nuu gurbaa mana biraa baaftee namoota nyeestii maal sii goote? Ashu boon ta'u san biratti dhiisee deemee riinii nuun fuudhan. Miskiina kiyya mangistii kiyya. Kanin fedhu kanin jaaladhu. Dinyaan turaadha sii ta'e ta'u. Sambuusaa godhutti hin jirtu kullee waan biraa godhu jirti saasa. Irbu. Saasa anama yoon si erge si ol si baase kullee biratti sin jaaladhaa sin fedhaan aan jetta. Booda kulleen mana kanatti ol dhufuu natti hin dhiistu. Ayyee utuu gadi nama isin jaalatta wali jibbita. An si malee takka nam takka firu. Jaalattee jibbita si fakkaata jechuun jibbita. Wallaahi. Dirqi. Dirqi. Intalli deemtu wanti intala isin. Udah galchite la. Ishii miti tun obboleetti daayyee fira. Tun obboleetti dhiiratti nama namni. Nafee taa'ee jetti laal. Lakkii saa ati natu itaadhii sin taatu. Nama fedhuun kabajee hin dirqaban. Urji. Kulle afaan arabaa kun maal jaa dubbisime hin dubbistu mi'ate? Ni dubbisa boo? Maal jaa? Wallaahi ni dubbisa. Maal jaa? Dubbisa qaatee amma afaan hin dhaqqabu. Urji jaa urji. Wallaahi. Masha Allah. Urjiin afaan arabaa sitti jirti lakkaa. Ngartu. Urjii maa godhatti reefaan marfaa sin firraa najmaan godhattu. Irra wayyaaf sila. Sirratti hin Oromoo ijoollee. Biftooro urjinaala moo tasobaa sani? Urjinaala akkam teenya sanii kam? Maal jette urji? Kuuleen dhalaa warra biroo seetan arrabsiniin irraa qabe yaabu. Urji teenya bar wanniin akkan jeeni gizee moolinni gahe galamsoo dhayneetiin haa godhannaan jeen. Koota mana keenya hatta. Wai mama namuka jirta akka haddu. Kuulee fatii jartan ni beeyta. Kottu biftu. Obboleettii. Fatii jartan. Haya. Urji ishiin namalee takkan beektu boo ulleen. Mama namayyi modeera tana si kanname. Dhalaa tinggalchina dhalaan fedhu waan kana wallaahi. Aboo tanneen aaliitii yaa'oo achuma naasi dubbisanii haasii wajji wal baranii si soddaa wal baranii mi namni maal kana godhatu. Obboleessa kiyyi wal fuudha kuullatee nya kun ijaartii sigitti wal barsiista malee aman wallaahi. Kuuleen jiila qabdi yaa maamee kiyyaa. Jiila qaba jaartii duraan isaanii irraa fuudha. Astagfirullah. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Keef nagaa. Nagaa mangistii jirtaa? Jirtu akkam biiftuu maaliif ol seenuu jette? Haala. Wayyaa rabbi xiyya. Nagaa ashu. Ni beeloyte? Ammo. Lakki waan soomanaa miti na biraa furree jira isinumaa moji. Akkasiisa? Kuttee wallaahi. Nama waan fedhaniin godha haajaman qaba. Kuulee janaddanii fayyama qabdaa?
waan biraallee godhuu homoo hundaa godhuun hin danda'ama soban hin qabu. Sabu dee ati eega halee dhaabbachuma jirta. Urraqne. Ana baatee mana birooti.